Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo namoota Waaqayyoo. Waaqayyo nu wajjin ta'ee nu gargaaree ayyaana isaa nuu baay'isee kallattii hundaatiin nu eegee jennaan guyyaa irraa geenyeera. Har'agaa guyyaansaa guyyaa sanbataati. Akkuma beekamu haala dhukkubaa koronaa amma biyya keessa faca'ee jiruutiin mootummaan waldaan illee akka namoonni walitti hin baay'anneef akka namoonni walitti baay'atu akka hin baay'anne jedhamee jennaan waldaan kiristaanaas akkasuma namoonni hedduu bakka turte qaban gabaan suuqonni adda addaa cufamanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee sagaleen Waaqayyoo har'a ani isiniif qabadhee jiru immoo jireenya keessan akka ijaaru jireenya keessan akka geeddaru nan amana. Kanaaf hundi keessan fuula YouTube koo kana hordofaa waan haaraa guyyaa guyyaatti gad isiniif dhiifama. Waaqayyo waan haaraa godha. Waaqayyo jireenya namaa jijjiira. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa akkas jedheen kan jedhu dubbisaa macaafa faarfannaa 124 lakkoofsa 1. Inni gara keenya gore Waaqayyoon utuu ta'uudhaa baatee haa jedhu sabni Israa'el. Yeroo namoonni nurratti ka'an inni gara keenya gore Waaqayyoon utuu ta'uudhaa baatee silaa yeroo aariin isaanii nu irratti boba'e sana isaan fayyaatti nu liqimsu turan. Silaa lolaan nu fudhatee in sokka bishaan bubbisus mataa keenya irra in yaa'a ture. Silaa huursaan bishaanii mataa keenya irra in yaa'a ture. Waaqayyo inni afaan isaanii keessaa nu buuse Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nu hin buusin ulfinaan hajajamu. Ameen. Akkas jedha saba Israa'eltu gaafa biyya Gibxiitii bahan gaafa Waaqayyo isaan gargaare gaafa Waaqayyo loltoota isaanii galaanaan awwaale gaafa Waaqayyo rakkina isaanii awwaale Waaqayyo inni gara keenya gore Waaqayyoon utuu ta'uudhaa baate silaa yeroo aariin isaanii irratti finiine isaan nu liqimsu turan fayyaatti nu nyaatu turan jedhe. Gasiqee lakkoofsa 6 Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nu hin buusin ulfinaan hajajamu jedhe. Waaqayyo bara baraan hajajamu. Obboleessa koo obboleettii koo wanta addunyaa raasu kun wanta addunyaa nyaataa jiru kun wanta addunyaa karaa dhaabe kun waan hundumaa karaa dhaabe kun siin karaa sin dhaabu. Sagaleen kun si keessa jira. Sagaleen kun siif jireenya. Sagaleen kun siif hiika. Sagaleen kun siif fayyina. Sagaleen kun siif jireenya keeti. Siin kadhadhaam. Inni uursaa galaanaa inni abidda meeshaa siriraa qabnee goofaan yoo duudhe sin duuna yoo jiraanne sin jiraanna garuu Waaqayyoon hin amanna jedhan. Waaqayyoon amantee yoo jiraatte hin jiraatta. Warroonni Waaqayyotti amanan jireenya bara baraa qabu. Warroonni Waaqayyoon sodaatan jireenya bara baraa qabu. Warroonni ulfina Waaqayyoo sodaa ofirratti argan ulfina bara baraa qabu. Amma waan tokkoon siin jedha. Garaa kee, yaada kee, sammuu kee keessaa ba'i. Gara Waaqayyoo laali. Gara Waaqayyoo laalaa. Fuulli keessa naifu deebitanii qaaniin lafan ilaaltan jedhamee caafamee jira. Amma sa'aatii kanaa jalqabee dhiiga Yesuusiitiin jireenya kee, mana kee, nafsi lubbuu kee, hafuura kee si golgeera. Dhiiga Kiristoos Yesuusiitiin akkuma kana bantee ilaaluu jalqabde mana kee keessatti wanti haaraan ta'u du'i garmaleen sitti dhufe. Abaarsi garmaleen sitti dhufe kallattii adda addaatiin sitti kan ergame du'i sitti ergame badiisi sitti ergame yaaddoon sitti ergame humna dhiiga Yesuusiin ganama kana sirraa cabeera sirraa galagaleera sirraa diigameera sirraa buqqiseera sirraa ka'eera sirraa kaaseera humna dhiiga hoolichaan sirraa kaaseera humna dhiiga Yesuusiin sirraa kaaseera. Dhukkubni kun maqaa Yesuusiin biyya keenya keessa hin galin biyya keenya keessa ni galimmoo hagogu dhiiga Yesuus Kiristoosiitiin hagogu gogseera. Warroonni waan hundumaatti abdii kutattanii jirtan gara Yesuus ilaalaa gara fannoo ilaalaa. Inni akkas jedha macaafa Ilmaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 inni ati na kadhadhu wanta gochuun sirra jiraatu ani sittin himaa jedha. Ganama kana maqaa gooftaa Yesuusiitiin mana kee eebbiseera jireenya kee eebbiseera yaaddaa kan jirtu maaliin nyaadha maaliin dhuga daa'imni koo akkam ta'a ana akkam ta'a harmeen koo akkam taati abbaan koo akkam ta'a jettee abdii kutattee kan jirtu dhiiga Yesuus Kiristoosiin bilisa si baaseera. Bilisa si baaseera. Bilisa si baaseera. Waaqayyo si eebbisu. Kanaaf egaa silaa yeroo aariin isaanii nu irratti boba'e sana isaan fayyaatti nu liqimsu turan. Silaa jechuun afeera jechuudha. Nyaatamtu ati.
silaa jechuun wanta afe booda haasa'amuudha. Nyaatamtuan, hin duutuan, hin liqimfamtuan, gaddaan hin liqimsattu manni kee bilisa ba'eera. Waaqayyo sana eebbisu. Annana mana warroonni waaqayyoota manan akka isaan jireenya jiraatan. Kanaaf fuula godaanisa sammuu jedhu kana subscribe godha, share godha, like godha. Waaqayyo waan haaraa godha. Yesuus keenya jiraataadha. Ameen. Shalom. Hallelujah.